Jamoo dubbiin Jawaar Mohaammed sadarkaa hin eeggamnetti sadarkaa yaaddessatti deemaa jira. Kana booda yoo mana hidhaa seene Jawaariin hidharraan baasnu yoo carraan argame ammoo lubbuu isaa dirratti ajjeesuudhaaf waa murtaa'e fakkaata. Uummata kana burjaajessuudhaaf akkasin ta'aa jirtanu እንትናም የአራት ወር እርጉዝ ናት። ጆዬ ልጁ ብቻ እስር ቤት እንዳይወለድ mana hidhaa keessatti ulfa ji'a afuriitidhan. Abii gadi ba'ee Jawaar mirqaanee feesbuuk irra barreessaa isin immoo isa jala hojjanii jedhe. Namni kamiyyuu ka'ee gaafa barreessu, gaafa nu arrabsu, gaafa maqaan ta'e nuu kennu. Viidiyoo durii baasaa walitti qabaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafone rodototaf kabajamtoota Oro Show akkama kamnaaf jirtu nagaa alhamdulillah. Har'a sigaa viidiyoo kabraasini qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisuu kan irratti dubban ittiin kofalullee tokko sini qabadhee dhufeetan jira. Warreen mugar chaanalii kanatti haaraa dhuftan subscribe gochuudhaan jalqabaa viidiyoo kana. Akkuma qe'ee namaa keessa yeroo galtan eeyyama malee gal akkasana subscribe godhaati. Viidiyoo kana hordofaan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Hedduu kana gaa baay'ee walitti dhufaan jirru maaliifi wanti samoona kan social media arda deemaa jiru baay'ee hedduu tokko namatti hin tolu. Beekamu gaa kitaaba Jawaariin wal qabatee Oromoon bakka lamatti qoodamee gandummaan wal qoqqoodaa waan baay'eetu hojjetamaa jira. Waan namatti hin tolleetu hojjetamaa jira. Kanaaf yeroon TikTok irra galee viidiyoo tokko illee isiniif hojjetu kana keessaa baheen waan hin taaniin argaa jira. Waan namatti hin tolleedha. Rammoo gaa walirraa baduu jenne isiniif deebi'eetan jira. Wanni tokko isiniif dhiyeessinee irratti dubbannee wal gaggeessina isinii jechuu barbaada. Amma xumuraatti na waliin turuun dagatinaa gara viidiyoo. Dammako Joonsi dhunguutiin natti dhufalillee. Miskiina wallaa. Bakka akkasidha. Gaafumsi arsuus natti hin qabamiin irra naaf darbii. Akkuma kaleessa. Bakka gaafa walitti harree wal baqannee rafuu wayyaa mitiiree dammako rafuu kee wayyanaan jettee galgala harreen ture garuu ganama gaafan ka'u irraan fadheera ishii nama reekoo bakka dhungachuu fi viidiyoo isa kana jammaree isa sanarratti dhungatiin natti dhufanii deebi'anii deeman ishii maareekoo naa dammako baay'ee sin jaalladha ishii. Wallahi baay'een si jaalladha. Na yoomiyyuu kan godhamneeti. Namni qixxeena irraa yeroo hin jiru. Gaafa tiyaaqee koo jettu garaadda gubataa dhibbuleessi kee. Nama reekoo. Yaaqee maaltu godhee yaadhaaf abbaasuu qabuudha jedhee. Yaaqee koo gaafa jettu garaatu na gubataa. Naan jennaanii yaaqee makoodha maal fiddaan jedheen immoo. Maareekoo bagan jedhee miti. Tokkommoo bakka kana faadha. Dammako naa nu eebbisiin jedheen immoo malee nuti hin xammamiinii ennani biyya keenya akkoo kan eebbisamanii akkasumatti miti waan baay'ee godhaniitu dhaanaan jedhe. Akka biyya keessanitti waan barbaachisu hin beeku waan ta'eef waan barbaachisu natti mii hunda isaanii godhaa nu eebbisii jedheeni. Ishina jedhee achiin booddee ati obboleessa godhamiti dhaqqeen obboleessa kee maaltu na godhee maal jedhee soddaa kee yookaan waarsaa kee soddaa kos waarsaa kos obboleessa kos sadansaadhaan jedheen inti bakka achi isaan eebbisaa mucaa makeenya sirriitti naaf qabi malee eessattuu jalaadha ergiinee jedhee ani yaaqee koo eessatti iyyuu erguu tumatee wajjinaan deema malee nan gaafa wajjin ati deemtee mataadhaan hin deemaa jedhee Dama reekoo chaa bakka isheen adamma koo sin jaalladha baay'ee ishii dama. Miskiina wallaa faaxee isaatiin kun mee faaxee isaatii sin akkas mee koomentii jalatti nu barreessaa mee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo sabbar zeenaa ergaa ariifachiisaa uummata Oromoo fi akkasuma uummata Itoophiyaa hundaaf. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo dubbiin Jawaar Mohaammed sadarkaa hin eeggamnetti sadarkaa yaaddessatti deemaa jira. Isa kanaan wal qabatee odeeffannoon amma nu qaqqabe akkaan rifaasisaa fi gaddisiisaadha. Mootummaan Itoophiyaa Jawaar jalaa hafaa hin jiru fakkaata. Maaliif akkatti Jawaar sodaatan naan galu murtee nama Jawaar irra dabre murtee tokko kana booda yoo mana hidhaa seene Jawaariin hidharraan baasnu yoo carraan argame ammoo lubbuu isaa dirratti ajjeesuudhaaf waa murtaa'e fakkaata. Isa kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa galma Jawaar haasisuu qofaa miti. Amma ammoo san caalaa mootummaan Keeniyaa dabarsee akka Jawaar gaafatu kennu gaafiin dhiyaatee jira.
ambaasaadar Itoophiyaa yookaan ministeera alaa ka ta'e Geediyoon Ximootiyoos kun isin agartan kana muummichi ministeera gara Keeniyaatti ergee jira kun Geediyoon Ximootiyoosii uchi guddaa ministeerii yeroo ammaati. Dubbiin baay'ee jajjabaatee jira amma Keeniyaa jiranii waliigalatti Jawaar hin dabarsaanu kennachaa jiru amma sa'a kana Jawaar maal keessa jira sheer walii godha odeessa kenna amma gama YouTubetiin hunda isaa gadi dubbiin akka tokko jabaateetti atu waan gaarii ta'e atu waan babbareedaa ta'e akkas ergaa waan akkasii daddabarsuun xiqqoon ulfaata waan akkasii jaallata Oromoon girrii jaallata gandummaadha jechuu jaallata jijjiiru wajjin dhaggeeffannee jenna malee badaas waan irratti dubbatamu miti amma ilaamee qoraattii sokorruutu jedhan qoraattii sokorruu akka ganama silaa ta'e qottuun irra jedhu ittiidhaan guyyaa akka ganama silaa hin jiru wallaahi hin jiru akka gaafa Haayile Sillaasee hin jiru akka gaafa min miliki hin jiru maal min miliki maal isiin tokko hin jirtu min milikiidha min miliki akka gaafa min milikii sanatti hin jirru akka gaafa min milikii sanatti hin jirru akka gaafa Haayile Tafarii Mokonniinitti hin jirru akka gaafa Mangistuu moo rakkiftuudha tokko hin jirtu tokko hedduu kanammoo Guadli kamambar Mangistuu Haayile Maariyaam jedha lakki akkana miti jedhan 300 Arabii tokko yennaan guaddi biyya karkarsi rakkiftuu Haayile Maariyaam jedha waama malee jarame biyya karkarsi rakkiftuu Haayile Maariyaam ay isa sila bu'aan kolfa maalin godhare inni jedhe jara keenya baroo jirra ata'u siin maal yookaan siya Mallas Zeenaawii siinii nutti kaateen Arabii mataa qabee achuma mataan cabee mataa dhabee mataan cabee jidduu kanaan egaa amma immoo yeroo ammaa kana keessa qaamni dhimmi ilaallatu nurratti hin dhiisinaayee qaama mootummaa naannoon Oromiyaa afaan qabdi abeet beeytanii keessa jirtanii isintu itti abbaadha ilmaan qabdi ilmaan immoo isinuma isinuma warri dhiyeenya kana waa'ee Finfinnee irratti waa hojjetaa jirtan hundi keessan galatooma ulfina hammana hin qabne isinii qabna naannoo Finfinnee waa'ee abbaarratti hojjechuun keessan akkuma yeroo gaafa isin waa balleessitan isin balfinu gaafa isin waa hojjettani molaaruun keenya dhadhaaduga galata qabdanii waan nu hojjettan hunda isaa irratti galatooma ulfaadhaa kabajaan keenya dachaadha isin biratti kabajaan isin nu biraa qabdan dachaadha dhimma Finfinnee irratti warri waa hojjetaa jirtan halaaf waa gabaabbatu xiqqoollee haa ta'u hawaasa keenya bu'aa buuftanii nan galata guddaan irraa qabdan hawaasa keenya namni bu'aa keenya sabamoo keessan namni hin booyin sabamoo keessan namni dhiigee akkasila al tokko dubbii laaffisuun gaariidha tokko immoo ibidduma uumuu jedhe maal godha viidiyoo kan durii walitti qabee viidiyoo dur darbe fidaa kan Jawaar isa durii fidaa kan Abiy isa durii fidaa waan amma fakkeessanii ummata kana akka jarri gochuudhaaf bahan nama dhiba baay'eesa yeroo hamma adeemsifamaa jiru maa inni beektu ummata kana burjaajessuudha ummata kana waliin dhahuudha ummata kana ummatuma Oromoo bakka meeqatti qooduuf barbaadaa jiru nama immoo qaala'insa jireenyaatiinis waan argeen kan wal qabate nu bakka jirru irraanfanneera nu hojii keenya irraanfanneera meemee naannoodhuma keessan laalaa gara amantii keessaniitis laalaa namni akka duriitii maaltu ta'aa jira hamma wanti hin taane babal'ataa jira baay'aa wanti ergasiisaa fuudha jedhamu hamma waan hin taane wanti hin taane karaarratti arguu jalqabna kun immoo dallansuu Rabbii fida kun immoo kitaaba amantii biraa keessattis kan muslimaa keessattis baay'ee dhorkaadha hojii Rabbii namatti dallanu hojjetaa jirra ummata waliin dhahuunis hojii Rabbii namatti dallanuudha osoo kana hojjetaa jirru Rabbiin dhiifama gaafannee du'aa godhootu qabnu ebeloota akkas jennee tasuma haasaan qofti uummata tokko kan fayyadu hamma gadi baatanii miidiyaa irratti dubbattanii waan argi jettanurra atoo Rabbiin teessanii kadhattanii bakka jirtan jettanii hamma ta'e nagaan hamma ta'e tasgabbiin ummata keenyaaf hin jiraata gaafa tokko dhaabee tokko qabataa jira kana bara bakka jirtanutti please du'aa ummata keenyaaf godhaa du'aa bakka jirtanutti godhaa እኔ የምልህ ጆን አስጠየኩት እንትናን ልኬ ቡጣዬ ልኬ በጣም ፋይን ነው እንትናም የ4 ወር እርጉዝ ናት ጆዬ ልጁ ብቻ እስር ቤት እንዳይወለድ ኧረ ወይኔ ሮሚ ማቤቴ እግዚአብሔርን አብራት የታሰረች ልጅ መታ ነገረችን ጆ የ4 ወር እርጉዝ አስደርጓል እንትን ሁሉ የቀጠሮ ገዳቸው ሀብልና ቀለበት አረገላት አርግዛ ጆ ያቺኛው ቆንጅየዋ ልጅ አርግዛለች ይሄ ነገር ፓብሊክ ተብሎ እንዴ ኢልሻዳይ
እመቤቴ እኔ ቤት ገብታ አብራ የታሰረች ልጅ መታ ነገረችን። አብራኝ ነው ከኔ ጋር የታሰረችው ዞን 8 ናት። የ4 ወር እርጉዝ ናት። ከጆን ያረገዝኩት ብላ ነገረችን ብላ መታ እኔ ቤት ነገረችን። በስመ አብ ወልድ። እኔ ምንም አላውቅም ሮሚ፣ አልሰማሁም፣ አላየሁም። ያው ነግሬሃለሁ። ሰምተሃል? አልሰማሁም እንዳትደው ሮማን ነገረችን በል። ሰምተሃል እንዴ? አልሰማሁም። ምን ያህል እውነት ነው ይሄ ነገር ሮሚ? እመቤቴን እውነት ነው። እግዚአብሔርን አብራው የታሰረ ልጅ መታ ነገረችን። እግዚአብሔርን ወይ ጉድ። እኔ እንግዲህ አላውቅም። በጣም የሚያስገርም ያለብን እንዴ ጆን የመሰለ ከእንደገና ሌላ ሲወለድ ደስ አይልም እንዴ? ምን ሆነ ነው? የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ልጅ። እሱማ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስትታሰር አታውቅም ነበር እርጉዝ መሆኗን። ውስጥ ሆና ሲያማት ቼክ ሲያደርጓት እርጉዝ ናት። አሁን 4 ወሯ ነው አለች ልጅቷ። ግን ትንሽ ቆይተሽ ሮሚ፣ ይህንንም ውሸቴን ነው አላየሁም፣ ዝም ብዬ መብራንን አንደኛ ቮይስ ሪከርድ ተልኮልኝ አሰምቻለሁ። ሰው ሁሉ ውሸት ነው ሲል ድጋሚ ግን አሁን እኔ ቤት ገብታ የታሰረችን የማውቃት ልጅ ታስራ ነበር። እንትን ላይ የሰራች ቪዲዮ ካየ ዚብራ ላይ ቪዲዮ የሰራች ልጅ ነበረች። እዛ ታስራ ነበር። እሷም ዞን 8 የታሰርኩት አለች። አግኝቻታለሁ አለች። ከኔ ጋር ነው አብራ የታሰረው። እንዳለ ታሪኩን ነግራኛለች። የ4 ወር እርጉዝ ናት አለች። በጣም ደስተኛ ናት አለች። ምን ችግር አለ? ጩጬ ማስረገዙ ቀለበት ስላላረገላት እኛ እንትን ስላለ እስር ቤት ነው ያወቁት። ኤጋ ሙጫነ ስረቲ ጆን ዳንኤል ወጅን ሂዳምቴ ጆን ዳንኤል ራ ኡልፈጂ አፍሪ ከታቴ ዱበተማ ጅራ ሚዲያ ከነረቲ ከወንቲ ኑን ነገኝ እንጅሩ ረቢኑ ባዙ ኡልፈጂ አፍሪ ተደን ማና ሂዳ ጅርቲ ኤጋ ቪዲዮ ራፍ ቀበደ ከነ ፈካታ ሲኑቶ ለርሲን ባርሴ ሲንገመች ሲሬ ያዳ ሀመ ቪዲዮ ከብራቲ ወልቲ ዴብኑት ኦሮ ሾው